Ashama ilmaan Oromoo kan kaabaa kan kibba jirtan kan bahaa kan dhihaa jirtan hundi keessanuu kanatti aansuudhaan daqiiqaa muraasa yaada keessara. Yaada kalee Caalaa Bultumee gartee yaada ofii bahee hanga beekii isaa dubbate tokkorraa hin dubbadha. Tokkoffaa Caalaa Bultumee jecha jedhe irratti homa hojii isaa hime homaa dogongora wanni godhe tokko hin jiru. Maaliifuu dhiifama wajjin maaliifuu gartee ka namni haguma beekuu fi waan silaa godhuuf yaadu waan yaada isaa keessa jiru tokko dubbata jechuudha. Isinii galee yaada isaa dubbata. Kanama biraa bakka irraa bu'ee dubbachuu hin danda'u jechuudha. Kana irratti maal jechuu barbaadeeti Caalanii nuti dhaabni siyaasaa nun deeggarree nun faarsine wayita haajaa ofii qofaa nu barbaadanii ka jedhuufi yoo lakki dhaabdi deebii isaa deebise jechuudha. Yoo lakki ammoo dhaabdi Oromoo nun faarsineef ka jettuuf ka duraanirraa kanarraa hojjettu taate dubbiin si kutte. Si galee ammoo jecha inni jedhe irratti dogongora inni uumeef du'a gurbaa duraan inni sababa isaatiin du'e jedhanii odeessan sanii wal qabsiisuun hin barbaachisu ture. Oromoo wanna walii himnu badii Caalaa Oromoon kan walii godhu tola ooltummaa irratti hundaa. Tola Caalaan godhe irratti haa hundoofnu. Tola kana dura dabarse irratti badii tokko tola duraanitiin dagatan. Garteen nama kana ammas deebi'ee ammootinuu waa'ee amma isaan gartee Hacaaluus ta'ee hunda isaaniitu warra artistoota jechuudha. Lafa isaan taakkalarraa fudhataniif yookiin gartee kondominiyeemii isaan fudhataniif fudhadhaa irra deebi'aa fudhadhaa jennaan. Garuu sababa saniin kalees lafa amma yaadni keessan maali akka ammaan Caalarraa natti mul'atutti kalee lafaa fi qabsoofne lafateen arganne har'a hin qabsoofnu hin teennan suni gaafii sittillee ta'a Oromoottillee ta'a. Wal amantii dhabuulletu dhufaa jechuudha. Isinii galee kanaaf artistoonni teenna yoo lafa argattan callisuun isinirraa hin barbaachisu. Kana yaada akkanaa kana isinumaaf hin dhiisaa. Kanuma isiniin jedha yaada kiyya.